بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا جالة توتا خردف توتا خينيا بكجر تنتي رب سبحانه وتعالى إسن ولين رحمة إساتين هاجرات جتشادا أكما ولين بينو تيرانتنا فبراير خودا أفور Valentine's Day ja'amuun guyyaan kuni akka gartee aadaa takka aadaa tahee amantii tahee nama gariif akkasitti beekama. Guyyaan kuni guyyaa gartee namni jaartii ofiitiif takka jaalalleen ilillii walii bituu, ilillii walii hadiyaa walii kennu, giftii adda addaa walii kennan, jaalala isaanii walitti ibsatan. Guyyaan kuni guyyaa seenaa qabaataa seenaa gartee warra Roomaa keessatti beekamaa ta'e. Jaarraa afuraffaa naannoo sanii jaarraa afuraffaa booda wanni kun kan eegalame ummanni mushriktoonni zamana sanii osoo amantiin qabaatiin duratti seenaan tungaa seenaa gabaabduu dheertuu seenaa dheertuu takkaatu jira. Nama tokko sababa kanatti gartee umrii isaa ajjechaan itti murteeffame sababa isaatiin gartee gaawwanni kun as gahuu danda'e. So kanaafuu seenaa sanillee baruun keenyalleen bu'aa nuuf hin qabu. Maaliif gabaabumatti guyyaa kana kabajuun maaliif barbaachise waan jedhu gama ija amantiitiin laaluu danda'uu qabna. Arraan tanagaa akkuma beetanitti soo guyyaa kana sababeeffachuudhaan dubartii hedduutu badii dogoggora adda addaarra bu'a. Dargaggeessaa fi dhiira hedduutu dogoggora badii keessa seena. Safuun dubartii guyyaa kana irraa saaqama. Safuun dhiirtichaatis guyyaa kana irraa saaqama. Gariin gaa wanni kuni namni hundinuu ni godha. Muslimni illee godhuu jalqabee jira. Maal qabaa isin maal amrii nama jajjabeessan jechuudhaan nama hunda wajji akka namni hundi ta'uu taana jechuudhaan gariin namaa qaamaan itti seenee waan kana keessatti gartee mucucaataa jira. Kanaafuu obboleeyyan keenyaa fi lubbuu xiyyaaf isiniif illee hin dhaamu. Guyyaan kuni nu laalchisu. Guyyaan kuni osoo addunyaan tu walii galtee guyyaa kana gartee kan kabaju yoo taate nuti akka hordoftoota amantii muslimaatti guyyaan kun guyyaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ittiin gartee kabajee miti. Rasuulli guyyaa hundahu yeruma hundahu haadha manaa isaa waliin jechuudha. Haadha mana isaa waliin, jaartii isaa waliin, beera isaa waliin Rasuulli sallallahu alaihi wasallam haala jaalalaatiin yeroo hundahu dabarsaa turan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam innaa jaalalarraa kan ka'een Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ayyoo teenya Aishaanii beetan hugguunii fi nyaata waliin nyaatan, hugguunii fi waliin bishaanillee dhugan jechuudha. Bakka isiin aannan takkaamoo bishaan waan isiin dhuyde bakka isiin irraa dhuyde san hogguu isiin irraa dhuydee keesse qalaasa takkaa kubbaayyaa san innaa jaalala isiif qabu keessa bakka wanniin isii hidhiin lamaan isiitun xuyxee irraa dhuyde san irraa Rasuulli bakka san laallatee bakka hidhiin isii xuyxe qalaasa san achirraa dhuga jaalala isaa isitti mul'isuuf kan ka'e. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam jaalalarraa kan ka'een ayyoo teenya Khadiijaa radiyallahu anha eega isiin duutee boodallee osoo isiin jirtuutis jechuu durumarraahu gaafa foon qale gaafa gartee re'ee takka hoolaa takka gaala waan qalatan ollaa isaanii waa helloottan Khadiijaa radiyallahu anha isaaniif illee ergu ture. Aboo foon kana abaluu hiriyaa Khadiijaatiif naageesaafa jechuu ture Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Innaa kabajaa warra isaatiif inni qabu jechuu. Afaaniin jaalala kee afaaniin miti jaartii ta'e itti ibsitu. Jaalala dhugaa hojiidhaan mirkaneessita. Jaartiinis jaarsa isii hojiidhaan mirkaneessiti. Wal kabajuudhaan, wal dhageessuudhaan, wal gorfatuudhaan,
waljala deemuudhaan safuu qabaatuudhaan waliigalaa miti wal gargaaruudhaan rasuulli sallallahu alayhi wasallam oguunii fi sahaabonni irraa odeessan Aisha illeen odeessitee maal jette rasuulli sallallahu alayhi wasallam mana keessaa na gargaaruu ture jette isii gargaaruudhaa miti jireenyi manaa jireenya rasuulaati jireenya Aishaati jireenya mana isaa gaggeeffachuu ture rasuulli alayhi salaatu wassalaam waan manni itti haajamu haajaa mana gartee keessatti dubartiin qofti hojjechuu qabdi ji'ee shari'aan islaamaa irratti labse hin jiru yoo fedhiidhaan jaalalaan aboo jireenya mana anaatu sirraa qaba ati jireenya alaa nurraa qabi ja'anii walii galteedhaan godhan malee dirqama isiin akka daleedutti akka gabratti haatee halkanii guyyaa shaayii sii dhaabuu huccuu sirraa dhiquu mana sii walawwaluu meeshaa sirraa dhiquu distii sii dhaabuu ilmaan nyaachistee obaastee uskuula geessuu dirqama hojii isiiti jedhee namni chaappaa irratti dha'u hin jiru duba qur'aan rabbii keessattis dirqama kana godhuu qabdi jedhee rabbiin ajajatti hin baasne duba dubartiin manatti bareeddi manarraa tolti haa ta'u garuu immoo haa cuucamtu mana keessa haa teessu hin baratin hin jenne haa gartee hin barsiisin hin jenne shari'aan islaamaa akkuma keetitti yoo isiin beekumsa sirra qabaatte sirra hawaasaa bu'a qabaatte hawaasa gabbaatee barsiisuu dandeessi yoo dandeettii ogummaa fayyaatii fi waan adda addaa qabaatte hawaasaaf karaa amantiin isii hayyamteen gabbaatee hawaasa tajaajiluu dandeessi maatii ofiitis tajaajiluu dandeessi garuu immoo dhiirtiinis dhalaanis yeroo ammaa tana keessatti akka waan dalagaan garii dhiira qofaa akka dalagaan garii dhiira dhalaa qofaa dalagaan akkasii osoo jirtuu garuu immoo kabajaan jaalalaan haa taatu wal gartee xixuudhaanii miti rasuulli alayhi salaatu wassalaam haadha manaa ofii mana keessatti waliin tajaajila manaa hannaa turan gargaaraa turan yeroo salaanni gahe akka imaam Bukhariin gabaasetti rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam gara salaataa deemaa turan haajaa mana keessaa oguu hojjetanii fixan booda yeroo salaataa dhaabanii jechuudha kanaafuu ummata keenya jaalaltii hojiirratti mondoyti jaalaltii afaaniin siin jaaladha kumaantamiin si jaaladha jettee jaartii ta'e isii duubaa badii dalaguu takka isii miidhuu jechaan isii miidhuu waan rabbiin hin jaalanne dalaguudhaan miti jaalalateessan hojii jaalalaatiin ibsa hojii afaan bareedaatiin ibsa gocha bareedaadhaan ibsa jaartii teessiin jaaladha jechuun Februarii 14 irratti guyyaa karraa kana jaartii ta'e bilbiltee siin jaaladha jechuudhaan miti guyyaa hunda siin jaaladha jechuu shari'aan islaamaa karaa sii gootee jirti guyyaan hundinuu yoo ati nagee qabaattee fayyaa qabaattee imaana qabaattee guyyaan hundi guyyaa jaalalaati rasuulli karaa gartee jaartii ta'e jaalachuudhaaf haddi ittiin goone jechuun huduudan qabdu yaani daangaa hin daangeessine daangaa hin qabdu guyyaa hunda yeroo hunda sa'aa feetetti jaalala kee ibsachuu dandeessa jaalalli kee kun immoo ha afaaniitii miti bukkoodhaa miti bukkoo beeta goommaa tokko gartee ha guutameetuma guyyaa takka dhoheetuma achumatti bukkoo ta'u no guyyaa hunda Valentine jechuun warra jaalalan beene jaalala barsiisuuf amatarraa mee guyyuma kana sababsatanii haa jaalaluma sanuu yaadatan jechuuf guyyaa haadhaatis warra haadhaa fi abbaa kabajaa isaaniitiif jaalala isaanii hin qabne yeroo hin qabneef warra jaartiif yeroo hin qabneef amatarraa akkasitti godhan obboleessoo ati maatu jaartii ta'e raabisi godhe jireenya waliin gartee jireenya huwasaasaadha isiin distii takka mataa qabdee ati distii takka mataa qabdeeti gamaanaa fi gamas waliin qabdanii jiraattan malee guyyaa kana kabajuun shari'aan islaamaa akkamiin ilaalti kuni guyyaan guyyaa rasuulli sallallahu alayhi wasallam kabajee miti ergamtoonni nu dura dabreeleen kabajee miti ashaabonni kabajee miti salaftoonni kabajee miti guyyaan kun kabajuun baasa baasurraayi baasa shari'aa islaamaa keessatti dhalateerraayi sillaalchisu amantii qabduun gammadii boonii waan rabbiin guututti osoo sirraan dhookiin waan barbaachisaa ta'e hunda halaalsii godhee jira waan rabbiin karaa siif hin godhin dirqiidhaan ittiif hin dirqiin if dirqi jaanii nama kana akkasii gaa turti gaarii wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh